dhimma taanutti yoo ceen humni waraanaa Itoophiyaa magaalaa Maqalee galuuf akka imala ture ibsamaa ture. Kaleessa magaalota akka Shiree to'annoo isaanii jala galchuu isaanii ibsaniiru. Har'a immoo humnootni TPLF allaamaaxaa deebisuun harka humna waraanaa Itoophiyaa jalaa akka fudhatan ibsaa jiru. Yaadataa Birhanu. Pireezidantiin naannoo Tigraay DrTerdos Adhanom lola naannichatti geggeeffamaa jiru ilaalchisuun ibsa guyyaa kaleessaa kennaniin loltoonni mootummaa federaalaa yeroodhaafis ta'u magaalota muraasa to'atanii jiru jechuun isaanii ni yaadatama. Dubbii himaan humnoota TPLF Gabra Saadiq guyyaa har'aa ibsa kennaniin garuu haleellaa har'a humni keenya raawwateen injifannee jirraa jedhanii jiru. Bimasaratu sulxaas gabarnaa wuggi naay mikilxaal wuggi nuti jalqabumaa kaasee tooftaan lolaa itti fayyadamne ofirraa qoluudha. Humnoonni Tigraay warreen mootummaa abbaa irree nurratti hundeessuuf dhufe humna guutuun ofirraa qolaa jira. Injifannoon iddoo qabachuu fi dhiisuudhaan hin ibsamu. Hanga yoonaatti kan nu bira darban nu haleelanii yookaan nu injifatanii miti. Bakka itti haleellu waan beeknuuf beekaa iddoo bannee dabarsina. Lola adda allaamaaxaa irratti har'a taasifameen waraana federaalaa keessaa ajajni 25ffaa fi 32ffaa birgeediin komaandoo 2 guutummaatti barbadaa'eera. Damsiisom zaxalfu xayltaata ikona. Itaamaajoor Shumiin raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Birgaadeer Jeneraal Birhanu Juulaa kaleessa humnoonni keenya loltoota Tigraay haleeluun magaalota muraasa bilisa baaseera jedhanii turanii. BBC'n addatti dhimma kana qulqulleeffachuu hin dandeenye. Hanga gabaasni kun qindaa'ettis mootummaan federaalaa ibsa TPLF har'a baase kanarratti waan jedhe hin qabu. dhimma ittaanuutiin mootummaan Itoophiyaa Daayirektarri Fayyaa Addunyaa DrTerdos Adhanom Tplf deeggara jechuun komatan. Itaamaajoor Shumiin waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Birhanu Juulaa ibsa kennaniin DrTerdos TPLF deeggaruuf dhakaan hin galagalchine hin jiru jedhan. DrTerdos dhimma kanarratti deebiin kennan hin jiru. Asilii galgaloo dabaltee sinatti miti. Walitti bu'iinsi mootummaa Itoophiyaatiif naannoo Tigraay ka jalqabji hana eegaleen lubbuun hedduutti ba'ee hedduun madaa'e. Eegii waraanni kun jalqabee bulchoota naannoo Tigraay kappaatti TPLF hidhamanii fi naannoon bulchiinsa yeroo takka hoogganamtuu mootummaan ajaje. Namoota garagaraatiif dhaabbilee daldalaa ka TPLF deeggaruu yookiin isaniin hoogganamu jedhame abbaan alangaa qoqqobamuu isaanii ibsi. Torbaan dabree himannaa mootummaa Itoophiyaatiin gamtaan Afrikaa hoogganaa nageenya isaanii Gabre hojiirra dhaabe. Gabre TPLF miidhaa biirraa geessuuf gargaaree jedhamee sababa amanamummaatiif gaafii nageenyaa hojiirra dhaabam. Har'a ammoo Itaamaajoor Shumii raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Birhanu Juulaan hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa DrTerdos waraan Tigraay deemuu jiru harka keessa qabaa jedhee ibsa baase. እንደምታውቁት የነሱ ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው የዛ ቡድን አባል ነው አጋጣሚ akkuma beekamu namni kun koree miseensa hojii raawwachiiftuu garee sanaati akka tasaa dhaabbata fayyaa addunyaa seena nama miseensa garee waraana labsirraa maal eegdu nuti uummata Itoophiyaa waliin dhaabbatee isaan morma jennee hin eegnu isaan gargaaruuf boolla hin qonne hin qabu ni milkaa'aaf immoo hin milkaa'uuf kan jedhu garuu dhimma biraati. Mootummaan Itoophiyaa eegii torbaan dabree hubannoo opereeshinii kana kennuuf bakka bu'oota biyya adda addaa Afrikaa bahaa keessatti ergite. Akka Jeneraal Birhanu Juulaa jedhuutti DrTerdos ammoo gargaarsi TPLF fi biyyoota kanaan haasa'uu jira. Biyyoota ollaa jiran illee osoo hin hafin waraana kana mormaa jechuun kakaasaa ture. Meeshaa waraanaa akka argataniifis hojjetee jira. Carraa hoogganummaa dhaabbata idil addunyaa keessatti qabu fayyadamuun namoota amansiisuuf yaalii taasiseera. Garuu waan milkaa'u miti. Osoo akkas godhuu maaliif achi ture isa jedhuuf garuu inni hojii keenya osoo hin taane kan mootummaati. Gam biraatiin dubbii himaan koree labsii yeroo hatattamaa ambaasadar Ridwaan Hussein himannaa kan mirkaneesse DrTerdos waan deemaa jiru waan mootummaa gaafachuu dhabeef gargaarsi inni barbaadu jiru akka qaban himee. What the government actually is not happy about is Tedros never mootummaan irra caalaa Tedrositti kan mufate maaltu ta'aa jira jedhee gaafachuu hafuu isaattidha. Akkasumas asiifachi jecha aanga'ootaa fi dhaabbilee garaagaraa qunnamuun mootummaan TPLF waliin maree akka gaggeessuuf dhiibbaa gochaa akka ture ni beekna. Nuti garuu eegaa kan turre rakkoolee jiran hiikuuf akkamiin nu gargaaruu akka danda'u irratti mootummaa qunnamee mari'achuu mala jennee ture. Mootummaan kanatti gammadaa miti. Akkamiin furmaata argata ka jedhu garuu yeroo murtaa'u isin beeksifna. Asiin dur gaaftii TPLF'n bulchitu DrTerdos ministeera fayyaa Itoophiyaa ture. Waggaa 2017 hoogganaa dhaabbata fayyaa addunyaa muudame. Ammoo DrTerdos
eegii weerarri kooronaavaayirasii jalqabee beekamaa ta'e addunyaa biraatti. Biyya alaatti lammi Tigraay beekamaa isa akka ta'u amanama. DrTerdos imanaatanirraa yaada isaa hin kennin agamma. Dhaabbatni gargaarsa baqattoota UN waraanni kun jeequmsa jabaa uumuuf deemaa jedhee ibsa. Lol kanaaf namkum 30 olii Tigraay keessaa bisuudanii baqate. Baqattoota kan harki guddaan ijoollee jedhan. Gara xumuraatti finnee jira. Itti aanaan ministeera muummee fi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnon tibbana gara biyyoota Afrikaa adda addaatti daawwannaa taasisaniiru. Dhimmi kunis haala kaaba Itoophiyaa deemaa jiru waliin wal qabata jedhanii kanneen kaasan jiru. Kaayyoo daawwannaa isaanii maali jedhee dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaadar Diinaa Muftii gaafadheera. The leaders of the neighboring countries on the situation in the northern part of Ethiopia. Daawwannaa kanaan Uganda, Kenya, Rwanda fi Democratic Republic of Congo taasisuun pirezidaantota waliin mari'ataniiru. Haala kaaba Itoophiyaa keessa deemaa jiru irrattis ibsa kennaniiruuf. Haaromsa gama dinagdee siyaasaa fi hawaasummaan Itoophiyaatti deemaa jirus ibsaniiruuf. Hooggantoota TPLF haaromsa kana dura dhaabbatan ilaalchisee hooggantoota biyyoota kanneeniif ibsa kennaniiru. Haleellaa isaan ajaja kaabaa irratti raawwatanis ibsuun tarkaanfii fudhatamaa jiru irrattis hubachiisaniiru. Mootummaan Itoophiyaas tarkaanfii seera kabachiisuu qofa raawwachaa akka jiruu fi waraana waliin akka hin taane ibsaafii turan. Gaggeessitootni kunneenis hariiroo Itoophiyaa waliin qaban akka itti fufan himaniiru. Dabalataan dhimma keessoo Itoophiyaa keessa galuu akka hin barbaannes himaniiru. Itoophiyaan biyyoota ollaarraa humna waraanaa gargaarsaaf gaafatte qabdi gaaffii jedhu Ambaasaadar Diinaa Muftii odeeffannoo sobaati jedhan. Akka isaan hubatan gochuu qofadha hojiin amma hojjetamaa jirus jechuun ibsan. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa osoo xumuriitiin dura oduuwwan muraasan isinitti hima. Keeniyaatti namootni daddabarsa daa'immanii shakkaman 4 dabalataan to'atamuu ibsamee jira. Kun lakkoofsa namoota waliigalaan to'atamanii 7 dhaqqabsiisee jira. Oduu biraatiin gargaaraan dhimma alaa pirezidaantii Ameerikaa filataman Joe Biden waraanni naannoo Tigraay keessatti deemsamaa jiru akka dhaabbatuuf gaafataman. Walitti bu'insi sanyummaa fi deeggarsi namoomaa naannicha keessa biyyicha keessa jiru akka isaan yaaddesses ibsaniiru. Haga ammaatti waliigalaatiin lakkoofsi namoota sababa waraana kanaatiin buqqanii 30,000 gaheera jedhama. Sagantaa keenya galgala kanaa asumarratti xumurreeti kan jiru kan isiniif qopheesse yaadataa Birhaanuuti. Kan isiniif